maqaan kee maaltu immoo si ta'ee? Aski maqaan koo Simmayita Kilaabii jedhama. Kanan dhufe immoo asuma ganda duwwaa sadiidha. Ishi maaltu si ta'e? Waan si ta'ee? Tole wanti naa ta'e waldaa kana dhufe waan lamatu naa ta'e. Innis inni jalqaba guyyaa sanbataa tokko dhufee kanan asin ta'an ture. Sagaleen Waaqayyoo lallabamee karaa keessanii jechuudha. Achi ol na kaastanii sodaa wayii qabdaa naan jettanii dhuguma immoo ani sodaan qaban ture. Sodaan qabus immoo waan lama ture. Innis inni jalqabaa mucaan amma baadhu kana garaatti hin baadhan ture. Ishee garaatti baadhee baay'een sodaadha maalan ta'a akkaman taasa jedhu yaaddoo tokkoon qaba. Yaaddoon koo inni lammaffaa immoo mana kiraayii keessa jiran ture. Mana kiraayii sana keessaa immoo ba'ii yookiin qarshii kuma tokko nu dabali naan jedhanii baay'ee na sabdan ammuma kaanii ammaa jechuudha. Kaffaltii torbee tokko kan naafee jechuudha. Naa obsaan jedhee jarris naa obsuu hin dandeenye. Wayin nuu bahi wayin amma dabalii nuu gashi qarshii keenya jedhanii baay'ee na sabdanii. Waaqayyo immoo sodaa gosa kana argee waan sodaattu qabdaa naan jedhee karaa keessan ergaan naaf darbee eeyyeen jedhee dhaabadhee as ba'ee as ba'ee naan jettanii asin ba'ee baay'een Waaqayyo natti dubbatee jechuudha. Sanaan booda Waaqayyo rakkina koo argeera jedhee anis ameen jedhee ergaa sinaaf karaa keessan dubbatame sana fudhadhee gara mana koottan deebi'e. Achi gaafan gara mana kootti deebi'u turtii guyyaa lama guyyaa sadii keessatti akka carraa ta'e mana wayii jalqabeen ture xumurachuu immoo hin dandeenye. Yeroo Waaqayyo sitti dubbatu garaatti baata. Garaatti hin baadhan ture. Isaaf maal ture? Isaaf na sodaadhan ture. Baay'ee yaaddoo qabda ture. Yaaddoon qaba. Inni biraa maal ture? Inni biraa immoo yaaddoo mana kiraayii sana ture. Ishii maasiin jedhan isaan? Mana yaadaadha kana naan jenne baay'ee sodaadhee haaluma keessa jiru gaafan ilaaluun sodaadha malee jecha dhageellee hin qabu. Garuu isa mana kiraayii immoo isas akkamiin warra mana kiraa maasiin jedhan? Wayin mana kiraayii kana kiyaa nuu ba'i yookiin qarshii kuma tokko dabaltee kana gidduutti nuu gashuu qabda jedhanii kaffaltii torban tokko beekan. Da'umsi kee jala ga'eera? Torbee lama kan naafedha. Mana keessaa immoo baay'ee siin jedha? Eeyyee. Ati mana kireedhaaf birrii dabaluudhaaf baay'ee dhiphattee jirta jechuudha. Dhimma da'umsaas dhiphattee jirta. Kana gidduutti Waaqayyo si argatee sodaa qabda garuu maal hin ta'ini? Sodaatiin siin jedhe. Siin gargaaraa naan jedhe kara keessanii mucaa kana gara meeqaffaa garaatti baattannaan lammaffaan jedhe namni tokkoyyuu hafuura kee dhaga'u Waaqayyo si gargaara harka fuudhaa qabda naan jettanii tolee jedhee ameen jedheen fudhadheen galee mana galee gaafan jedhu bultii 2-3 kan hafe keessatti akka carraa ta'e manni nuun jalqabne kun waggaa 2 ta'eera. Garuu xumurachuu immoo hin dandeenye. Sanaan booda sagaleen asii naabee sagalee sana ameen jedheen fudhadhee galee gaafan jedhu akka carraa ta'e abbaa warraa koo karaa deemee haaluma hin beekamne waan tokko mijatee manni sun akkas naan jedhanii maannaa wayyaan jedheen dawwaleessatti na sardanii akkas jedhaniina dhiisi bakka hanuma keenya sanatti hin gallaa naan jedhe. Hin dhufee guyyaa tokko lama bulee hin dhufee gaafa dhufee jedhu deemee jira gaafa ergaan kun asii na darbu jechuudha. Inni hin galee gaafa galee jedhu waanuma hin mijanne keessaa Waaqayyo haala nuu mijeessee mana koo sanatti nan galee jechuudha. Utuma hin da'in? Utuma hin da'in guyyaa 2 guyyaa 3 waan na hafe sana keessatti Waaqayyo haala naa mijeessee ittiin galee. Okay, asii gaafa kamisitti dubbatan? Guyyaa sanbata. Sanbatatti dubbatan? Yoom immoo galte mana keetti? Mana kootti immoo gaafa kamisaa isaan gale. Roobii kamisa. Torbee utuu hin gahin? Torbeen isaan gahe. Ishee akka keessa namni ol qabu jira yoo ta'e amma nama amanuu as keessaa eewu akka ta'e hin beeku. Ergitanyaan amma Waaqayyo yeroo dubbatu waa tokko godha jechuudha. Nama amane duwwaan wajjin haa ta'u. Hanshee guyyaa 4 shambudeera. Hankee immoo boorsiifaa ta'u. La amma isheen cinqii keessa jirti. Na yaada dachana teessi gaafa sana jechuudha. Bakka sana teessi jechuudha. Garaa guutuudhaan dhuftee garuu da'umsaaf cinqii qabdi. Manaaf cinqii qabdi. Manni sinuma dubaramaa da'umsi sinuma dubaramaa seexanni haa qaanatu waa tokko iyyuu irratti kun dinqiidhaan kottu akka kee ol qabina mee amane duwwaan jechuudha. Isa seexanni jedhu miti inni Waaqayyo jedhu si haa dhaalu. Ishi achi hoo. Sanaan booda manni koo sanatti guyyaa 2-3 keessatti piroosesii jiru hundumaa hin fixanne qodaa kootti hin guurradhe kamisa saalkan mana yaalaan seenee jechuudha ciniinsuun dhufee nan deeme. Gaafa kamisaa qodaatti guurratti gaafa kan immoo ciniinsuu si gala. Kamisaa kan akkas gaafa sumatan. Guyyaa. Ay Yesuus hey araas. Kan koolu sitti galee hin barbaadu kan biraasi malee hin barbaadu kan biraasi malee.
Sibana gupta sibana, mana korata sibana. Ofi korata sibana. Jalla de tamboru sitigale, imbarbadu kapera simane, imbarbadu kapera simane. Sibana gupta sibana, mana korata sibana. Ofi korata sibana. Hallelujah. Ishi sana booda gaafuma kamisaa sana achi galtee kamisa immoo galgala ciniinsu si gala. Halkan naannaa sa'aatii shanii ciniinsuun na qabee Ishi sanaan booda dawwaladhee tanan maatii kootti naqxee isaanoo hin dhufanii deemee mana yaalaa gaafan ga'u hamma sa'aatii 10 turii naan jedhanii toleen jedhee bakkeema keessa ciniinsuus hin jedhamu akkuma ergaannaa darbee namni iyyuu hafuura kee dhaga'u naan jedhe waan ta'eef bakkeema keessa akkas zooree sa'aatii 10 deebii kottu naan jedhanii sa'aatiin sun otoo hin ga'iin utuu isaan jedhan hin ga'iin otoo nam tokko na bira hin ga'iin kutaama sana seenuuf iyyuu baay'ee natti ulfaatee mucaa danda'e jechuudha. Wow, 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 wow. Operation hin jiru. Waan tokko Wanta qaqqabaan hin jiru. waan tokko hakiimonni Uma ishee dhufte uma ishee buute. Hey, harka bitaa gooftaa galataa. Ishi amma deessee achumaa galte jechuudha. da'ee yaadii nama mana yaalaa dhaquun dirqama sababii mata'eef maqaa achi ga'ee waan jedhu waaqayyo na gargaare achi gargaaramee tanan deebi'ee jimaata isaa mana kottaan galee jechuudha. Ilaa torbee keessatti waan meeqa lama inni manaa si durseera. Inni dhalaatti aaneera. Wanta harka kee dhabee amaneef. Har'a yeroo asii baatu waan lama dafee harka kee haa galu. Ameen haleluuyaa. Ishi achis xumurattee galte. Waan biraa qabdaa ishi maaltu ta'e biraa? Kan biraa achi da'ee tanan seexanni immoo akkuma waaqayyo dubbatu faallaa sadeemuu ishee nafu da'ee gaafa jedhu mucaan kun affanamtee nagaa kondee waaqayyo natti dubbate nam tokko na bira hin geenye nagaa ma kondee achi mucaan kun affanamteetti waan ta'eef oksiijiniin hin barbaachisaadhan yeroo sana kutaa oksiijinii gashanii sabooddee waaqayyo jedheera waan ta'eef waaqayyo natti jette duwwaan haa ta'u jedheen dhiise sanaan booda hin gashanii ijoolleen affanamte immoo biyaansi sa'aatii 24 turuu qabdi jedhu akka seeraatti sanaan booda achi gashanii naannaa sa'aatii 3 ol fidaadha jedhanii nannaqee gaafa naqee jedhu mucaan kee ilaalleerra yaalleerra dhaannaan onnee ishee sirriidhaa fudhadhuu galii nagaadhaanii Waaqayyo. Okay, waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Amma yeroo akka itti waaqayyo akkaataa kanatti dhoksaa namaa dubbatee dhuguma yaaddooti qabdu waan sadiidha kan sii kadhatame yaaddooti qabda waan sadan kanayyuu yaaddee miidhana agarta yeroo siin jedhu waaqayyo hafuura kee namni hin dhaga'u inni achi amma si cinqanes waan tokkoyyuu hin cinqamtu mana keetti dhatta yeroo jedhamu akka nama baay'eeta qopheesse maaltu sitti dhaga'ame yeroo sana waan dhugaa sitti fakkaateera. Yeroo sana dhugaama dubbachuuf ergaa baay'ee nagaa waan baay'ee nagaa waan ta'eef yeroo kaan isin dubbatama waan ta'eef wantumti badaana naasiseen jiru garuu iddoo dhoksaan koo kun akkamitti dhagaan isa jiru immoo keessa koo naquuqa baay'een boo'ee galees asittis gaafa sana yoo yaadatu ta'e bo'aan ture dhiisin boo'in amma ergaa dubbachuun boo'ii isaaf min jedhan jettanii achi bakka waaqayyo yeroo kaan isin dubbata hin ta'a jedhee yaadne akka namaatti yoo yaade jechuudha. Garuu keessa kee tuqee naannoo boose. Boo'eera keessa koo tuqeera ergichi waan makuu waan ilaallatu waan ta'eef boo'eera. Iski namni amantu narratti ta'a kan jettan duwwaa harka keessa ol qabaate hojjedhaan dhaabbadhaa takkedhaa. Kan godha harka keessa namni dhaabbadhu miilaan dhaabbadhu kan godhe harka kee hiixadhuu takkedha. Hiixadheen dadhabee har'a garuu hiixatee harka koo galeera jedhaa. Nama 11 galgala kanaa jalqabee hiixatee harka kee haa buuse. Okay, achi booda bakka wanti hundumtuu si ta'eetti si xumurameera. Waan hundumti isaa garaagarummaatu guyyaa 4 keessatti xumuramee naa raawwatee deebi'ee waaqayyo isa kana na gargaare saba waaqayyo waaqa akkasitti nama gargaaru isa rakkina namaa dhiphina namaa beeku kana argee isa namatti dubbatu dubbatee kee immoo raawwachuu isa danda'u kana walii wajjiniin waaqayyoon naa galateeffadhaa. 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 Hidhinaa kan toluu ta'e hidhinaa amma hidhamni galata qaba harka isaa. Okay, ergaa qabdaa saba kanaadhaaf ergaa qabdaa. Tole ergaan qaba. Ani gaafa sana gaafa dhufee itti akkas waaqayyo natti dubbate waldaan as jiraachuu isaa beekan ture. Garuu immoo namni deemaaf hin deemee dhufe rakkinni koo sun bira ga'a malee si yaadne jechuudha. Namni maal godha? Namni deemaaf hin deemee dhufe miillumaan
miilluma koodhaan hin deemee dhufe garuu immoo waaqayyo natti dubbate isa dubbatu yoo dubbachuu baates jedheemanii zimmadheema dhufee taa'ee jechuudha. Garuu waaqayyo na argee natti dubbate akka kanaatti hidhaa koo hiikee namoonni baay'een ilaaluuf kan dhuftanii akka koo zim jettanii akkasitti maatota achitti jettanii kan dhuftan yennaa jiraattanii garaa keessan guutuudhaan waaqayyoon amanadhaati mana keessanii ba'aa gara kanaa kottaa waaqayyo immoo argee dubbachuu duwwaamin raawwachuuttis lafa kanatti beeka waan ta'eef isa kana amanadhaa mana keessanii gara kanaa kottaa isiniin jedha. Harka keessan rukutaati gooftaan galateeffadhaa. Waaqayyo isaa eebbisuu rabbicha eebbifamuu. Danuu lolabduus takkaan mo'amtu sanyiin warra Yesuusi. Dunni labsameef lafarraan baddu qomoo Mardokiyoosi. Balballi Si'ool takkaan dandeessu laphee Yesuusi baatu. Ilmaa Madiinaa bira ol darbeera sanyiin Helena nyaattu. Sitoona dura deema cabsee sibiila diimaa ol deema. Na dibdeem dibata ija baasu diina koota boonte laphee naasu ganda ishii galeera ergaan naasu. Na dibdeem dibata ija baasu